sini mallaqa kana galchi warri firammo obboleessin mucaan kun nama wajji dhalate warri fira isaa qabdan warri hiriyummaa isaa qabda warri wajjin nyaata warri wajjin dhuyda warri biyya takka keessa jirtan ummanni oromoo hundi mucaan kun baduu heda badii kanarraa deebisa akka mallaqa kana kaffalu taasisa kanarraan kana femmotu oromoon immoo mucaa kana ija isaa gara isaatti ija gara galcha maal akka ta'u maal akka goonu furmaata kaa'uun baay'ee barbaachisa jechuudha mallayni kun yoo dhabame akkam goonu ka'ee turkii as deebi'a turkiitti sababiyyaat mee waan tokko gaafii mubaarak irratti naafeetu jira. Eesh. Jaarolii islaa dubbiin nama takka baddee torba nama gaafatti jette Oromoo mahmaaksaan. Manguddoo reefu jirtu keessa tokko abbaa kaajjee akka reefu mubaarakti dubbatutti maarranaan fuudhiin waan ja'uun kaasee. Abbaa kaa warri gastii kun irraa si hafuu dhugaa waan jedhu barreessee natti fakkaata akka mubaarak reefu dubbatutti. Abbaa waan dhumatiin ta'a manguddoon tun irraa hin fixatiniitu jira moo tati aartee gabbaate moo maaliif akkas mubaarak? Miyuutu irra jirta mubaarak? Qalbeessa hoggasan akka jeetti atuu irraa naa fuudhuu dadhabdee atuu kan sitti himadhe naa gaafachuu dadhabdee anumaafuu gaafachuu dadhabdee yaada joo dhiyeesse mubaarak achirratti waan sani ati kan sitti himadhe atuu irraa naa deebisa akkas ta'u maaliif ta'ee anumaafuu hin gaafatine siyaasa kana barreessitaa jiru. Deebisa akkasitti deebiseef warri gastii kun irraa si hafuudhu akkas natti fakkaata akkan jaan barreeffamallee garee akka mubaarak jirutti waan manguddoon itti jirtuu fi jira amma akka mubaarak nutti manguddoon nu barreeffamni abbaan haqaa barreesse anaatu dubbisee jira mubaarak warri gastii gubbaa jiru kun irraa si hafuudhu dhaadannoo akka waan gaafee maal fedhee jechuu barbaadeeti waan dhaqqatee ilaalame dubbiin tokko isinii galuu qabdi dubbattiini. Waan anaaf isin hin beekne tokkotu jira natti fakkaata akka nu badheetti akka hin xiinxaletti innis maa inni jalqaba namni yoo wal seenee the same thing dubbatee bee warratti asirraa kana hunda ishee gadi naqii sin fayyaddu jennaan turuun badduuni maal jedhee ati yoo akka keessaa qabaatiif deemi waan akkas akkasitti ture kana gidduutti abbaan haqaa from nowhere dhufe innis the same thing warri gassira jiran kuni irkaasii fuudhanii jedhe. Akkas jechuun wanta ittiin cheenii qabdi jechuudha. Amma Mubaarakii I think Mubaaraktuu ofitti dhibaayee natti fakkaatan akkam yoo jettan callisuu waan akkasii qarshii waan fayyaatti callisuu. Callisuun koo waa tokko rakkoon qabu. Callisuun koo nagalateeffachiisa malee na barsiisu tokko bagan callisee madda. Amma moo yeroo geesse bakka koo ga'e kanaaf jechuudha. Dhiisaa waan namni yabaluu jedhee dhiisaa. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu. Mubaarak dhiifama wajji ani akka profeesaritti waan hin beekne. Mubaarak ni dhagema. Waan takka waan hin beekne waan hin baruu fadhuu jira yoo gartee asirratti himuun ka barbaachisu taate. Rakkoon akka maallaqumaati kannite rakkoon akka sirra geesse qofaan hubadde malee eenyu ka ati maallaqa kanatti kannite eenyu ka rakkoo tana gartee sittiin fadhu jiruus naaf hin galle beektaa. Yoo barbaachisaa taatee ilaan gaammaatu niin usee keessaan malee dubbadhu fumarra agartee ifumatti hin qabee deemaa keessaan hin dubbadhu yoo taate it's okay but eega rakkoon sadarkaa lubbuu geesse ati mataan kee nama kana haayidi godhuun maalitti fe'ise dhagaye eega sadarkaa lubbuutti sodaachisni kan dhufu taate nama kana dhooyisuun maaliif barbaachise aadaa fi safuun Oromoodhaa kan nama kana sadarkaa lubbuu akka inni sodaachisu waarningii si kannisiisuun isa geesse ta'e inni hin laalin ta'ati ilaalte. Maaltu jira haati maqaasaa dhooysitu eenyu akka ta'e hin beeknu manuti namni irra guddaan eenyu jechaa jira jira namni kun eenyu hin beeknu jechaa jira dhugaadha ilaan gaarraatu nunnee jetteeti uste baga uste rakkoo miti ammoo inni aadaa fi safuu Oromoo keessaa biheeti akkanuma lafaa ka'ee namni tokko magaalaa Finfinnee isa keessa si dhufee guyyaa ati himtu kana waa'ee maallaqa sanii kaaftee booda lubbuu teetuu namni barbaadee si arku hin jiruu siin jechuun sani waan akka malee karaa siiriyeesii nama fudhachiisu. Waan san ta'eef namni kun eenyu akka ta'e yoo nu himte irra bareedaadha. Eenyu akka ta'e inni nu maqaa isaa hin eegganne. Ana haadhoon kee eenyu akka ta'e si galee. Ani yoo ana taatee waan Oromoon uummata nama tokko waan gartee ilmi Oromoo tokko irraa qabu akkana natti as baatee na himatte. Dirree beetiin abaluu kiyya niin balleesse takka. Niin kafala.
takka hin qabu naa dhiisi uumalameen kana taate jechuun isin si galee saniif eenyu namichi kun Aye, namicha kana galgala yoo amma galgalaatti furmaaninaan ka'amne namoonni adda danaa dawalaniiru yoo amma galgalaatti furmaaninaan ka'amne ragaadhaa waliin suuraadhaa waliin fidadhaa amma nama biraa wayii naa fiddan. Halo wayyee. Hammati dawwalu kunis namicha Usmeeni misinjuu kana waliin jechuun ni jira. Waan biraati. namni abbarra beeku budaadhaa jette Oromoon hoggaa mammaaktu. Amma mubeeni namicha galgalaatti qabdeef mubee yoo achi tarkaanfiin sirra fudhatame eenyu akkas ijjeese maaliif beeknaree nuti? Isuma. Inni isa maaliif beeknaree nuti? Amma akkana godha. Aye, amma kana gootan nu dhaggeeffadhaasin. Ustaaz jiru miti Ustaaz Abaazaar jiru miti as keessa. Dhiifama mee asirra waa jechuu barbaade. La ana kanan jedhan mee warra jirtanu warra jirtanu dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa tokko na dhaggeeffadhaa sin kan namicha kana galgalatan qaxare kalas kan namicha kana galgalatan qaxare galgala warri itti aantanu warri sheekoliin warra manaa bilbiltanu yoo hadha maallaqni koo na qaqqabde magribatti fixadha dubbi yoo na qaqqabne an dubbi manaa kimi wayis manaa kimi la dhangalala amman gala sin nagarsiisa lamma saatii sadi naafaan tuma laayibii sa'un manaa kimi gala hadha jechuudha. Maaliif sababii maallaqa dhabaatiif silaa boqonnaa qochuu qaba xiyyaara keessan bulee miti har'a manaa kimi gala yaalli koo addaan cinnaan teenya walitti gadi yaana jechuudha hadha galgala eega tokko amma namni si naawamtanu saadiqee naawama. Mee waan tokko si gaasiin. Albeessaa kiyya dhiifamaa hojii kana. Isa kana irra darbiiti. Saadiqeen bilisa dhaqaa. Akkan gootu. Meena amma na caqasaame. Adaraana caqasaame. Qalbeessa waan kana namaa beekuu danda'a gaa isin bakka takka waan isin waan hubanne takkaatu jira. Wanni amma irraa isin galuu qabu dhaggeeffadha. Ajandaa dubbiin irraa hajaan qabu Mubaarak maallaqa isarraa hajaa qaba. Naagalee bar laaliyoota akka tasaa rakkoon. Soo saniifuu deemee maqaa kiyya dhaa akka hin taane hin sababeeffanne. Qalbeessaa warri maqaa inni amma kan jedhe saadiqeetti shannaa godha. Saadiqeetti shannaa godha. Dhiqeenatti bilbilaa'u. Saadiqeetti shannaa godha. Oofsittiin si bilbilaa'u. Obboleessi koo saadiqeeni saadiqee sin kabaja sin jaalladha. Gaafa sadaqaannaa guuramtu $7,700 akka sibirattoonni walitti naa guuramte anis nan beekaa messengerri kee bilookii godhamusi ergaan achirra qabu guutuu amma dhiyeessuu nan danda'a. Maallaqa kiyya naa ergiidhaaf yoo xiqqaate guyyaa 15 walitti kadhadhe obboleessa koo. Hold on. Ani kanan jedhu maallaqi inni saadiqee biratti guurame gargaarsa. Isuma gargaarsa. Isuma gargaarsaatu bira jira bakka. Nadhaabdu taanaan bu'aatti nanaa saadhaan. Innillee siin kennine jechuun Mubaarak gargaarsa bira guurame siin kennine. Afaan beektanuun naawama bakka. Ajaa'iba qabdabbo. Naawama. Kammaan gargaarsaaf sii guuranillee siin kennine jechuudha. Sadaqaan ittiin arrafame. Naawama jedhee amma maali naa tursiisan jarana. Hai. Naawama. Mubaarak. Isa irratti nagaatoola galatooma. Ijoollee mana madaamii waan qabdan naa liqeessa yoon jiraadhe isiniifan kafala yoon du'e jaartii na kafaltu nagaan oola. Lammata naan dubbatan. Ibsa Profeesar. Naawama saadiqee naawama yoo mana gastii tokko sirbisiisaa taa'e naawama kalas. Ibsa. Namni isaan dhiyeenya waliin qabu. Naawaamaa miti. Namni isaan dhiyeenya waliin qabu. Gargaarsummaa itti argannee jiru. Naawamaan jedhe kalas. Koime dubbiin Profeesar. Maallaqi dhaggeeffadhu ishee tokko nan fixa. Maallaqi inni sadaqaan guurame maqaatti na bee wanti jedhu hin jiru. Tuman du'e jaada. Birrii koon gaafadhe malee birrii namaan gaafanne. Naa kennitu malee birrii kee jedheen sodaachiifne. Birrii koo gaafadhe waan du'e sandantaan qabu. Garuu nan gaddi. Bakka geessanii birrii guddaa nama biran kaatinaa obboleessu. Obboleessa kee bira birrii guddaan kaatin birrii sana si deebisuudha seenjessuutti satti laafa obboleessu. Wallaahi
ija birriitii wal nagarsiisu laal mube isa dura gartee obsitee fi gaafachuu gaarii gooti. Namichi balleessee walitti funaanee si kafaluuf illee ta'a ture. Garuu erga tarkaanfiin gama lubbuutti dhufuu waan kana dubbattise kochiif najaamee qaamni biraasitti ergamu jaarsummaa wabii lubbuu keetii sanuu akkamitti fudhachuu danda'e? Eega wabii lubbuu keetii fudhachuu danda'e akkamitti birrii warraa furuu dadhabe? Ayyee ani namnani waa'ee lubbuu kootii itti madde sheesheetti maddeera. Sheeshee koo waan akkasiitii jennaan hay aaree akkamitti jedhe erga akkas taate erga lubbuu keetti dhufamuu ta'e erga maallaqa kee gaafattee lubbuutti si dhufamuu ta'e jedhee itti bilbilee waan akkasii uumamte suni gurra nu geessetti lafattis nutu gadi sitti bee ragaa sitti baa waan akkaraarra dhaabbadhu maallaqa mucaa kafaliif jedhanii mala naa himanii malli jedhanii naa himanii naannoo gadhiisidha naannoo jirtu gadhiise naannoo gadhiisu jiru gadhiise. Deemi naannoo sana nu inamannu naan jedhella. Okay. Inamannu lubbuu keetii wabiin fudhannu gadi baatee dubbattuunis immoo ajandaa ta'uu malee waa biraan ta'u naannoo sana gadhiisi naannoo jirtu obboleessa keetii iyyuu nimini naan jedhani naannoo sana gadhiisee nama tokkotti nimni ofan dhosse ijoolleen Finfinnee keessa jirtan yeroo isin naa bilbiltanii kottu naan jettan keessattuu ijoolleen shawaadhaa salaalee badhaasa qopheessitanii yeroo isin na waamtanu an akkan jiruttan jira nama akkani namanni waan na godhe jira wallahi namni natti bilbilu guutuun waan inni natti ergete na ajjisuudha natti bilbilachiisaa rogati natti fakkaate fanni bilbila tokkoffaa bilbila kanaaf sinirraa kaasuu dide Finfinnee keessaa namni natti bilbila hin jiru namni natti mufanne hin jiru meseejiidhaan meseejii sin agarsiisuu hin danda'a an nama amanuu hin dide amma dubbittiin kun ifa baatutti nama amanuu hin dide. Keetii fagamta karee abdachiisaadha. Gaa erga wanni kun gabbee osoo inni wanta gadi hin baafne hin jee tarkaanfii yoo fudhate ammaa faga wabiin kee akkami? Rakkoon qabu. Abshir. Rakkoon qabu. Mubee dhiifamaa wajji gis takka carraa namaa kana nama jalaan gabbu'a. Sabaayaa dolgalchaa bakka kanatti hoggana asii bu'ee inni haaseenu. Wanta akka inni jechuu barbaadu ammallee qaamni as gubbaa nama gannaqii yaa'ini kan keenya dubbatanii gabbaateen dubbatanii nama kaanii wajjaasa hin jee nama sii fidu. Makan sirraa asii yaadu hin jiru. Waan sitti fakkaate hiree si murteeffata. Waan ati murteeffatarratti hawaasni kan keessi hojii jira. An akka nama tokkotti si hojii jira waan ati murteeffatarratti. Saniifuu namoota agartee akka kan kee ammallee awwaaluudhaaf deeman akka gurbattii reefu tanaa kana warra asirraa nama hunda waliin bocoluu deemu qaama san keessa warra qaba gurbattiin tuni warra kana kanarraa of qusadhu akka kan kee falmadhu si hojii jirra. Jabaadhu sun jaalasa baay'aatu galchaa. Ayyee galatoom ulfaadhu. Ani wannan barbaadu waan dheeraa miti. Uummanni obboleettiin gaariin obboleessarraa ol fooftii jetti Oromoon hoggaa mahmaa. Garuu obsi kee kun obsa daangaa darbee dhugaa dubbachuu fi soo hanga tarkaanfii sadarkaa kanatti deemu obsuuni gaagaamaafis nama ni ga'a. Obsuun gaarii miti jechuu barbaadee miti. Obsuun gaariidha waan tokko obsuuni adeemsaafillee waan san milkaa'uufillee milkii ta'a mala. Haa ta'u immoo namichi sadarkaa lubbuu namaatti abbaa haqaa yeroo sodaachisaa bira darbiteetti abbaa haqaa koo namoonni gastii kanarra jiru naafuudha naafuudha yoon barbaade nan fuusifadha namoota gastii jiran kanarraa nan fuusifadha yoon barbaade immoo ofii kootiif qophaa dhaabadhe fudha waa maallaqa hattuu ka maallaqni eessaa deebi'a hattuu udduuf afaanii maallaqa koo nyaaterraa naafa deebi'u miti hattummaan isaa baramee eenyuun akka ta'e baramuudha ragaan qaba. Akka nama komentiin taane barreessite akka nama gadi baasu nan godhin. Ni fida ni fida. Baguma irraa fudhadhe. Maallaqa koo irraa fudhadhee raama. Ni fida hin fidu gadan baasa hunda. Hunda ragaa eenyu salphataa walii lallaqaa teenye. Hayyee dubbadhu obboleessa. Maal abbaa haqaa maa sitti himne maanaan fuudhinatti. Abbaa haqaa sitti himanne maanaan fuudhin. Erga fuuchuu dandeesse warri gastii siif fuudhuu jette. Erga fuuchuu dandeesse ati si dura namatti maddeeraan sii fuudhaaf andii waliin naan hin jenne ati. Naa fuuteeree naan fuudhu inumaayyuu naan gaafanne kanaafuu dhiisi abbaa dhiisi dhimmicha silas keessan galle ammas keessan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh.
waanuma ajaa'ibaa osoo jirtanii dubbii ajaa'ibaa dasma jala taa'ee dhaggeeffachuu jira. Namni kun eenyuu fi eenyu akka ta'e illee hin barree walaakin ammoo wanni hedduu xiqqishoo na dhageemee na bute ilma namni Oromoodha namni gartee afaan tokko dubbatu maallaqaa jecha sadarkaa sanitti dinni na walii kaa'ee hatta namuma tokko nama fadhee taanaan bakka namni san jirutti nama dhukkubsatee ifiifuu rakkoon itti jirtu ka biyya galee biyya irraa gartee achiin bikka furmaanna fide jiru barbaadde dhagee biyya jiru dhaqee achi jiru nama itti ergisiisee arra booda yoo gartee waa'ee maallaqa sanii maqaa dhoyte atuu gartee lubbuun ta'e hin argamtu jechi sanii jecha fakkotaa waan gartee akka malee garaa nama balleessu. Ammoo ati mataan kee wanta kaasii hima waan kana dhoositee ilaan gaarraa asiin taa'uun akkuma refa fakkeenya kaaftee Haacaaluu Hundeessaadha. Rakkoo kanaa osoo qabuu dhiiroo kuttee jettu akkasumatti yoo kutte ifumaaf qabattee kuttee malee namni waan ati irra kutte baruu danda'u hin jiru jechuudha. Arrallee dubbiin sanuma yoo ati gartee rakkoo akkanaatu na jira rakkoo kana namni kun sadarkaa kana na barbaadu jira ilaa akkana na dhufanii jiranii Oromoo na quba qabaa adda addaa dubbii tanaan na jira sababii maallaqa gaafadheef jecha ati jettee uummata Oromoo biraan kaayenne rakkoo sirra geessu namni itti gaafatamu ati jechuu uummata Oromootti ni himanna. Saniif yeroo takka waan takka xixiqqoo jaanii tuffachuun nama galaafatti. Amma ati bikka jijjiirradhee bootaa jijjiirradhee adeeroo neetworkii Itoophiyaa kana fayyadamta. Bikka ati jirtu lookeeshinii ni beekama. Hin gowwoomini waan rakkoo sirra ga'e asirratti illee himachuu baattu keessaan. Uummata Oromoo nama gartee waan kana siif quba qabaachuu danda'u sheekotii biyya abbootii gadaatii fi uummata gurguddatti maddu yoo rakkoon sekuritiidhaa qabiisan keessatti jiraatu taate yeroo fanqaatti jirtu hanqa Profeesar addaan siin kutuuf miti dhiifama naa godha afaan itti siin qabee dhiifama Ustaaz Naasir Hamzaa ka Ameerikaa jiran Sheekaa Roobeedhaa eegalee Abu Yahyaan Ustaaz Farahaan Ustaaz isin beektan guutuun dubbachiisanii dadhaban gatii ta'eefi humna kootii ol ta'ee eegee dadhabeen amma ergan Turkii deemee lama keessaa tokko murteeffadhe. Yookaan jiraachuu yookiin duudha amma murteen gootu. Dubbadha. Kanaafuu himadheera jechuudha. Rabbi si haamnu dawaa fee jala deemadde. Rabbi furmaata si haa fidu gartee warri gartee Itoophiyaa wanni teessuuf dhukkubsannee dhukkubni si jiru hin jiru. Jaanis arraan tana addanii baafatan gartee egaa ati Turkii ol baate. Alaa kulli haal biyya sanii gad deebi'uu mannaa maaltuun naamala haala akkamittiin gartee rakkoo tana jalaa malachuu danda'a sanii waan ilmaan Oromoo ammallee furmaata irra si barbaadanii si godhuu danda'anii already Awurooppaa jirta saniifuu rakkoo tana keessa gad deebi'uu mannaa rakkoo sirra jirtu ta duraati si madhu uummata irratti gabbee gartee barbaachisaa taanaan rakkoon lammaffaa akkas irra hin dhufne dhugaa nama guyya tokkoofillee taatooti Oromoodhaaf. Guyyaan tokkichi ati Liibiyaa keessatti ijoollee gartee ablee mataarra kaayan san boochee gargaarsifte kan nuti hundi si ragaa guyyaan tokkichi san ni ga'e. Guyyaan ati Soomaaliyaa keessatti mucaa Oromoodhaa kaa Harargee kaa aadaa fi abbaa gartee uummanni Soomaaleedhaa ablee gubbaa kaayanii $36,000 boochee gartee asirra dubbii sana fiddee gartee waan san akka furmaatitti barbaadamu gooti sanuu ni gahaa jechuu saniifu rakkoo akkan sadarkaa kana geessu yoo kasi dhuftu taate baga dubbattee. Nutis quba qabaannaa akkam akka ta'uu qabu hunda gartee nama waan kana keessa galee fi hundaa'uu waliin furmaata itti barbaannaa ammoo waan kana waan laaffistee ilaaltu miti wanni takka tuffatan lubbuu nama galaafatti akkasi qofa waadhu dubbadhaa jiran. Galatooma ammas kanaaf Profeesar hundi keessan iyyuutti naa galtanii maallaqa kana an baaseera miti maqaa tafe yoo naan kennu ta'e galgala naa kottaati suuraa isaan nan fida dhagaa kun nan fidadha irraa naa fuudha. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو بجارتي تماما كجراني بيتا ماما كأورومو كنا. أيه. أبا ورالة جلادوه نما تمسوب دبده الملة جلادوه نما تمسوب دبده غافا كان يسيلين أكتاتو دبده أبسطة غافا كان نما يسيبير ما تدبده جنان. يا ربي كأبا وراك يالله ولا في كجولتي يالله ولا في أبسي كسمايو أكن جرس فكيس جت جران جارتي أبس ملك
obsuun kee sirriidha duniyaan fixeensa ganamaatiin dhufti hillitti namni rabbitti amanee fi namni immoo sammuu qabu duniyaan akka ganda nagahaa akka ganda gammachuu yookiin immoo ganda gadda yookiin immoo ganda argitee daara lamaanitti qananiin hin jirre ni beekama osoo kolfan akki booyamu osoo gammadan akki gaddamu ni beekama nuti kan barbaannu mallaqallee osuma barbaannu irra caala nuti kafee nuru hiiteeti maaliifi nama akkanaa tokkocha argachutti sanaa hedduu nu fudhata akka taariika irratti jirutti waan namtichi beekaan yookiin hayyuun beekaan namaa yookiin hayyuun waggaa tokko ifaajee xaaree galma itti godhu wallaalaan qanii takkaan diigaa jedha kitaabni seenaa. Wallaalaan sun immoo waan wallaalaan diigessan hayyuun deebisee ijaaruuf waggaa lama itti fudhataa jedha kitaabni seenaa. Nuti nama akka keetii tokkocha yoo dhabne hamma deebinee nama san argannutti nutti fudhata ofiif ati ofiif osoo hin ta'in nuuf qaaliidha. Maaliifi seenaa keetiif nuuf qaaliidha wallahi si jajuuf hin jenne rabbiin na argan takkaa namallee jajeen beeku namallee jaji'u namallee jaju garuu nama seenaan faarsanii itti hima maaliifi nuti amma ka barbaannu osoo waliin nyaatan namni nama nyaata nuti ka barbaannu riiteetti barbaadaa jira mallayni ni gala galuu baatu qilee aabu yoo immoo namni keessa jiraatee hin galcha jedhe haa galchu azulmu zulumaatu yawmal qiyaama zulmiini dukkana taati masalan ati deyni namaa gaafa nyaatte waa mara rabbi si araarama shirkiif deyni Turumbadu deebisaa meeddoo duwwaa kana noori mudhiisaa qabdan zulmiini akkuma beekamu dukkana namticha mallaqa kana dhaabadnee irraa fuuna jettan as keessa jirtan namni kum tokkoo kuni mallaqa kana akka deebi'u godha maaliifi nama kanatu akka nama dura dhaabatullee godhe jedhan akka yaadetti lakki mallayni kun hin deebi'u yoo jettan nuti xiyyiitii qabna xiyyiitii kenna ni fudhanna wallahi xiyyiitii kenna fudhanna xiyyiitii wamaa harkaan ka qabnu miti rahmaanin harkaa wal qabna keessattuu namni ijoollee shamaraa nyaatee guyyaa hunda boochisuuf nama zulmii dalagee namni ija afotti ollaalu boochisuuf nama fakkaatee bineensa ta'ee si nyaatuuf osoo nu waan jedhin dura osoo rahmaanitti nuti oliin dawwalatin duraan dursee haga jira wal qaqqaban mana jiruun ijaaran jedhan isin warra asirra jirtan kun ilmi oromoo kaleessaa tokko yoo dogongore tokko ol deebisa ammallee caaltu ummataa wani nu taaniif ummanni nabi muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruuf toltutti wal ajajuudha mallayni haa deebi'u deebisaa keessaan dubbisaa namni nama san beeytan mubaarakatillee odoo ragaa dhiyeessuun ta'in namoonni amma asirtan kun falalaala namni kun eenyu jedha keessaan guruppii dhaabaati ammallee reeffa firaa torba garagalchan jette biyyi teenna ta biyya jirtuu fi ta biyyee jirtu kalee fixxee lixxe biyyi nama biraan barbaaddu ijoolle biyyi ammaan booda nama biraan barbaaddu anaa gasti irra jiruu fi sii gasti irra jiru barbaaddu fala kalaalullee anaafsi mubaarakan mallee akka yaada kiyyaatitti namni keessaan nama kanatti dhiyaatu miseenjara hidhaa nama kana reeffa firaa torba garagalchan jedhani mallayni kun akka deebi'u ta'a mallayni kun hin deebine ta'u akka namni kun immoo gaafa waa ta'e nuti dhiifamallee naa godha asinirra dheeresse gaafni nuti maraannu ummanni oromoo wanni rabbi nu godhe gaafni suuraa namaa maxxansinu gaafni nu maraannu gaafni nu u'uu jennu gaafa namni du'e seenaan gaafa namni du'e waan tokko maxxansinee waan tokko haasofnee waan tokko irra geenne gaafa jirru immoo kana qaaqa gastiirraa akkana qaaqa jennee gaafa boru immoo waa ta'e gaafa kana gaafni seenaan mubaarakillee gabba'u gaafni seenaan nama kamiitu gabba'u qooda akkanaa qoodachuu osoo hin ta'in qoonni nu qabnu maaliin haga jira wal qaqqabanii nama kana keessaan nu dubbisa reeffa firaa torba garagalchan jedhan isinirrallee dheeresse namni itti dhiyaattan namni biyyi qabdu biyyi kabiraan fiddu dhiiruma anaaf asirra jiru anaaf sii qabdi malee kabiraadha boolloon baafna furmaata tokko godhaa isiniin jedha yoo furmaanni ta'uu dide jidduu rabbiitiif jidduu nama zaalima wallahi hijaamni hin jiru yaa rabbi yoo jedhe zaalima rabbi hin qaba kanaafi isinitti illee dheeresse zaalima kana namni namni wanni jettan keessaan nu qaba waan kana ammallee keessumaan laala didamu immoo
رحماني تي قافة نجتش بربادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yoo carraa namni na duraan jiraatiin waa xiqqoo dubbachuun barbaada. Yoo carraan na dura namni jiraate immoo jaraaf dhiisee carraa eeggadha. Ayadi dubbat. Eshi galatooma waa baay'ee dubbataa turtanii ammas dubbataa jirtanii dhugaadha. Namni kun kaleessa illee Oromoon bakka kanaan bakka amma har'a ga'ee jiru kanaan kan ga'e uummatuma Oromoo kana. Mucaan kun ofiin asiin geenne gara biyyaatti illee kan imalchiise uummatuma Oromoo kana. Biyyarraa immoo gara Turkiitti illee har'a imalee achi jiraachuun kun illee uummatuma Oromooti. Gargaarsa uummata Oromootiin, du'aayii uummata Oromootiin har'as borus uummatuma Oromoo qabaa jechuudha. Dhimma mallaqaatiin wal qabatee gaafachuunis ammallee homa jiru. Abaaruus osoo hin taane gaafachuunis ima jira. Barbaaduunis inuma jira. Furmaata itti laatullee inuma jira. Maaliif innis ummata keessa jira, saba keessa jira, biyya keessa jira, aanaa qaba, hiriyyaa jaalatu qaba waan ta'eef kanaan gahanii kanarratti barbaaduun waanuma jiru. Kanaan alan bahuu jechuudha. Abbaan mallaqni harka jiru sun hawaasa Oromootiin alan bahu, hiriyyaa isaatiin alan bahu, aanaa isaa kan wajjin dhalateen alan bahu. Kanaan ala namni hin baa jedhee yaadu. Innis hin bahu. Gaafachuun homa jiru. Gaafachuun osoo oollee hin bullee mucaan kun deemee jira biyya keessa hin jiru iddoo biraa jira. Iddoo biraatiif yaala waan sa'aatii naa qaba akkas jedhu waan hin qabneef yeroon qabu jechuudha. Dhaqe jechuun waa hundaa jaayas godhe yookaan immoo waa hundaa qopheessee dhaqee jedha akkasitti ilaala. Warri qaama yaaluu jechuudha. Jidduu kana keessatti rakkachuu jechuun immoo dogoggora guddaa fida. Sammuun ilma namaa xiqqoodha. Ni aara. Gaafa aare immoo wal bira darbuu jira. Wal bira darbuun jirutti mataa jirutti sabbata maranii jetti Oromoon. Mucaa kana osoo jiru wal jibbuun namni wadoo fayyaa qabu wal jibbuun noomaata rakkoon qabu. Wantoota garagaraatti irratti walitti mufachuu jira. Wantoota garagaraatti irratti wal jibbuu jira. Garuu dhibee fi du'aan namni waliin jibbu. Eenyuma namni kanaan waliin jibbuu jechuudha. So akka gaafatamutti, akka itti duulamutti, akka hundi isaa gaafatutti obboleessa keenya kan mallayni bira jiru. Firummaan gaafannee, rabbiin gaafannee, hiriyyaan gaafannee, warraan gaafannee, maatiin gaafannee kanarraa kadhabnu yoo taate immoo mucaa kanaaf furmaata laatuun uummatuma Oromoo kana. Kaleessa illee isintu asiin ga'e Oromoo. Mubaarak Kaayiroo irraa ka'e Itoophiyaan galuu ture. Uummatuma Oromootti Itoophiyaa galche. Itoophiyaa irraa immoo waa hundaa murteeffatee biyya Turkii kana kan dhaqeen uummata Oromooti. Tokko Mubaarak ofiin asiin dhufne. Kalellee hamma kanaan ga'uu jechuudha. Wanti amma raawwatamaa jiru. Wanti amma innillee sadarkaa kiyya takkaa duu takka akkas jedhuu kana ofiin ga'u hin jiru. Waan xiqqoodha harka Oromoo bal'aa waan ta'eef harki Oromoo wanni inni amma barbaadu tuni waan xiqqoodha. Waan kaleessa Oromoon du'aayii Oromoon geettu. Maallaqni mucaan kun amma barbaadaa jiru jechuudha. So mucaa kana yaaluudhaaf mallaqa san barbaadaa harka tokkoon furmaata mucaa kanaa laatuun uummatuma Oromoo harka jirti. Nuti harka jirti, isin harka jirti Oromoo. Yoo yeroon kun kadheeratu taate mucaan kun jidduu sanitti rakkachuun mala. Yoo yeroon kun kadheeratu taate immoo jidduu kana keessatti immoo yaalli isaa sun kaansil ta'uun mala. Biyya deebi'amoo achitti hafamoo rakkoo guddaatu itti uumama waan ta'eef daddaffiidhaan immoo mucaa kan harka tokkoon mallaqa barbaada harka tokkoon mucaa kanaaf uummanni Oromoo furmaata laatuun baay'ee barbaachisaadha. Ani kanuma jechuun barbaade. As keessa jira ibsaan abbaa jaalalaa warri kaleessa illee wajjin kufee wajjin cabee Maarqoos hundi keessanuu as keessa jirta waan ta'eef warri kaleessa illee itti tumamee itti arrabsamee itti abaarame. Sabafiat. Innagaa. Maallaqa kiyya fuuchuutti malee waa tokko akka uummanaa mijeessu waan tokko barbaadu. Dhageesse isa naa mijeessaniifuu agalatoomanuu warri waa mijeesse waa dubbatee naan hin argine malee yoo wanni dubbatu jiraate dhufee maallaqa isaa fudhachuu danda'a gaayaa. Dhageesse warri kan dhiifama naa godha. Warra waa mijeesse keessa warri waa maallaqa isaa barbaadu yoo jiraate kennuudhaa qophiidhaan. Dhageesse. دعائي ملي والله وبالله وانت كم بربادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني سنكبدو مبارك إني سنكبدو. أبو سني لا بارك لا بارك لا ولا لا بارك. والله لازم مبي ربين أمتهم أورمو كانوا فولا سندامين ونن دواجي. آمين بساكو. والله لازم. كان أمتهم أو في أوسون كان. آمين. أكان ما جرجة أبو ربي إسنو مسودا دركونا ما كوبانا ما كان هلالنا. وفتنا ما كان هلالنا ميخسنا ما كان جبوا. namni ardaan tan ajjeechadhaaf masbukkaa dila sammara lafa finfinnee sanitti lafa abbaa isaa sanitti
irra geessisaa ture ajandaa miidiyaa kana gubbaa akka fedhetti waan fedhe bobbaasee waan fedhe godhu akkasitti hubadhaa awwanni siidhaamu irra sii deebi'e wallaahi ummatuma oromoo rabbiin fuula sin dhaabin kana wallaahi laziin arda silaa dhugaa feetanii an dhageeffadhaan dhugaan isin timan wala abbaa fedhete wala kabaate wala kadhiyaate haqarra dhaabbadha bakka fedhe haa ta'u bakka fedhe haa ta'u hin fakkeessus fedhumaa nama tokko qofti natti namne Itoophiyaan guutuun buqqaatee natti wajjin hin dulle tokko jechuun ta'een kophaate yideem bas khalaas maal ennaani guyyaa tokko guyyaa inni haqa san ittiin dhuftanii bakka tana ittiin sheenaa itti gaabbitantu sin dhufa namarra jiru kana boru meeqa maddi dhabaa jirra namni akka rafeen kutaa jira obboleeyyan kiyyaan dhugaan isinitti hima yoo nama jibbitan haqa namaan jibbina Oromoo ololaanis hin deemina mee nama kanatti dhiyaadhaa gabbu'aa keessa namni dhukkubaan hin qalladu nama haqa namaa nyaatee dhibdee tanarraas fuula namaa akkas mubaarakuma kanallee akkatti dhaabdee nulleen wuma itti namaa deebifnuu dhabne ifiifillee itti salphanne ifiifillee itti dhiifne wallaahi lazim mucaa kanatti illee dubbachuuf kana itti dubbattuun agarre aaboo akka ati arra fuutee fuula namaa isa dhaabsiiftee ajandas isa goosiiftee dhibdeerraan dhibdee qabii taate yoo dhugumaan rabbirraa waa qabaatee qaallichu kun mubaarakiin kun jechuu wallaahi laziman ani dhugaan isatti mana isa badiraaf hin daadon akka biraa yoo eega mubaarak miidiyaa kanarraa waliin baxabbaxamee kutame namni gargaaramutti hin jiru miskiinni akka malee ta'aa jira rakkataan akka malee ta'aa jira takkaa rakkataa saniin taane takkaa ifiin taane waliin baxabbaxamee miidiyaan kun akkana faraqaasanii jechuu isa kana maallaquma kana nyaachuudhaaf waan sammar akka dalagaa turtan hundi keessan beeyna jiram wayirraa naa galeen haasuma kana mararraa jechuu usee taa'ee dhaggeeffadhan maallaquma kana kanarraa meessuudhaaf miliyoona afureen kana waan kana mara godhaa turtan kana qofaa miti beeka wanni isin gootan miskiina afaan qabdan dhibdee namarratti dhibdee taatan rabbi jazaasiif kafaluu ta'a obboleessa kiyya yoon qabaanne gabba'iitii takkaa walti naa guuraa jeeni Oromoon guurtee idaa namaa sirraa kafalti sii galee hatta itti bar akka itti mataa ol qabannuu fi dubbii karatti qabannullee nu wallaalchiftanii wallaahi biyya namaa keessa taasisanii biyya namni dalagatee itti qayyaree waa qayyaru keessa teessanii biyya namni lammii ofii itti qayyaree biyyallee basti itti godhu keessa teesse qabeenya miskiinaa irraa walitti guuramee namaan gargaaramee fi kan namni barbaree dibatee halkanii guyyaa maal rakkatee mucaa kun akkana godhata yaa taddabaa turre hin beeknu dhugaa dhibdee isaa gaafa san keessatti dhugaan isin hin jaan kana waliin walitti qabatee ittiin if wal'aana ummatuma kanaa fuulan dhaabbadhu jiru fuutee akka nama biyya faranjii fi wallaahi deem gali takkaa yoo siinteen deem gali an dhugaan isii dhaam takka ammoo aboo dubbiin tun dubbii akka ati amma nuti asirraa teenyu tanaa miti ganaa waan nu gurguddota as baati dubbii nuti as hin baasinaati maallaqa namaa keessan argaa fi haa wal'aanamee galuu takkaa naa afadhu jeeniiti waadaa itti galchii haga galchiteef irraa galchiin haga wal'aanamuuni tanan siidhaamu wannan irraa tama carashaa siidhaamu galatooma alfaadhaa jara keenya. Furan guddaa ibsaa. Kaleessas namni nama kana fuula dura dhaabbatee wajji arrabsamee wajji jibbamaas tures isini har'as illee akkanatti dubbataa turtan. Ati wanni tokko waan dubbattu namarraa waa argattaa rabbirraa waa argatta. Hamtuu takka yoo dubbatte namni waa si godhee hanga miskaana zarraa sirraa kaasuu hin danda'u rabbi biratti itti gaafatamta malee. Guddaa galatoomi. Namni keenya of baruun baay'ee barbaachisa. Addunyaan tuni xiqqoodha. Torbee kana keessa nama meeqa dhabne? Ijoollee kichuu meeqa dhabne kalee miidiyaa irra hojii jiru meeqan dura tare dhiisa torbee kana keessa nama 3 nama 4 beekan hangana darbiti addunyaan tun nama bitti san deebisti hiriyaa meeqa dhabne kichuu kan akkuma kenna miidiyaa kanarraa yeelan kan